يا رحمن يا رحيم يا باو ممرا قباقي سقيا يا رسولات إن تلتي ربي صلاة إن تلتي كادم ما كان كبيت إن تلتي أكو مسنا دين ربي بيت تقو يود أفتي متاسر رادي كودان رفيسا كان كفيرودان وان غرغرادا إيه هجو سر جيرو يود أفتي سي تتويتي جتي اعتكامني كان كيسي جلا هم بدو كن هي ماما أجل لحديث عائشة أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف رسول ربي لا كما تاسال فلت تاتت كريم فلت تاتت ترتي عائشة رضي الله عنها إن عائشة رسول تدت نمني عائشة رسول تدت جرا كانت ترجل كفلت تاتي رفينس رسول ربي لا صلى الله عليه وسلم رفينس رسول ربي مسجد كيستي اسم منسي كيستي رسول ربي متى ساقر اتباسي رسول ربي لا رسول ربي تي رفينس فلا ترتي عائشة رضي الله عنها كفان وانا كناتي يوكن فديد أمنتي كدبرتين كان كي مسجد كيستي ta'uu kasitoytu taate dhuftee salaama si fuudhu nyaata si fiddee salaama si fuuti akkasuma huccuu sirraa jijjiirti yookaan rifeensa kee dhiquudhaan waan garagaraatti yoo kaatee si tuttuyte rakkoo hin qabu itiifaa kaaba kee hin balleessu wamaan laphatinii wamaa yaadan badinii jedhan takkaffaan kana jettanii wathaaniyan lammaffaan karaan والجمتشيسو والتتقون انتاني مباشرة للشهوة فدي دانسي تتقو فتحرم إجماعا لقول الله تعالى قافا كان يقرأ وليقلتي علمائي كينياتي وليقلتي علمائي رتي حرام ربي القرآن كيستي وانجري ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد دبرتوتا كيسن تتقتني أفاني تأو جيجان قجانو تأو هنگا غمجيسنا حال مسجد كيس ترتني حال مسجد كيس تيسني فإن أنزل منيا يو منيين كأي أصو إسي تتقو يوكاني ولين حاسأو يو مسجد كيست إسر بغوت فسد اعتكافه كما تقدم أكما دبر سنيت الرسنة كيست اعتكافني نمجا بدير غرو مو بدير هنما يوكاني ساعتي مراسر يرو مراسر لكايتي يوكان انتائي الرقة مالي كان نيتي مسجد سيني سنجلا بدي جرا أجل غافا فديد أنت فديد أول تتقن نغتو هتو حركان قبو هتو وما فدينو هتو غافا كان سوما مالتا إسا جلا بدي جرا نمني كأي مسجد ربي كيسا تاو أغام بالغم مرة ليني فقاتا hamiirraa fagaata bakka hin taane dhaabbaturraallee ni fagaata waan garagaraarraallee ni fagaata gaafa warra ofii dhiisee jaartii isaa bareedduu dhiisee masjiida galu ni'maa addunyaa kana dhiisee yeroo muraasaaf rabbiif jechatti karaa rabbiitti cita jedhee rabbiin irraa waa herreeggadha jedhee bahee mana wanni inni waan kana dalagu hin jiru akkana jedhe yoo kaatee immoo buna fiddeefi nyaata fiddee fi waan garagaraa fiddee mee rifeensi kan kee kun sitti turatee jira mee kottumee sirraa miicaa jettee rifeensa illee namarraa miicuun hin jira gaafaaraan se'in qarummaadha qarummaa bar rifeensa abbaa warraarraa miicuun filuuniif huccuu irraa miicuun huccuu irraa baasuun isa qaqqabuu isa bashannansiisuun qarummaa bar
فارما متي فارا جت جولن زمن ما فارا بر ما يسبك ورا مقالات متي بادي جت أكسي متي والله أبا وراكيتي نبي ربي صلوات ربي وسلام عليه وسو ربي قدتي كسجود مجراته سو ربي قدتي كسجود مجراته والله سلا دبرتين أجج أكسي نبا وراتي سجود جل الرسول حق قد سر قبل أي تيوي تجت سلامة جته أكسما إن الله كما رسول ربي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي قال رسول ربي لا مسجد مدينة في الدنيا في الديفي دفتيتا كبيرة التسيحة صوتي كاتي إن رسول ربي دا كأي فودي قريبا خي ديمسي سودا قلچودا يوكان قجيس سودا قريبا ولا مسجد كارا بابا أم سلامات عن حقا قوتوك رسول ربي ولين ديمي ودكي ججبيسا مالي ججبيسا دامسا كدامته akka carraa ijoolleen namni lamaa wahiidhaa deddeemaa naannoo isaanii dabarfatu dhufanii rasuula rabbiitiif safiyyaa addaan biratti rasuula rabbii safiyyaa biratti arganii ariifatte ijoolleen kun fiigdi jedhan jennaan ijoollee lamman sana dhaabee rasuulli rabbiidhaa mee dhaabbadhaa haaluma duraan deemaan tasan irratti deema wamaa mee hin fiigina bara isiin kun kanaa wajjin deemtu jaartii kiyya safiyyaa binti huyayyiiti jedha rasuulli qalbii namaa rasuulli rabbiidhaa waan isii jihaadullee akkasiin sannii bidaa keessa seentee bakka hin taane hin seenne rasuulli rabbii godhaatu. Kanaafi dubartii kan kee wayitasiin dhufte gadi gaggeessuun isii wajjin salaama harka fuutee salaama jechuun hin ta'a. Akkasuma immoo rifeensa kan kee sirraa miicuun sii filuun ni ta'a. Akkanarratti beeki. Kun itikaafa kan kee balleessu karaan inni balleessu isii qabattee isii wajjin bashannantee wallungattanii waa sirraa bahee waan garagaraa oofuun hin ta'u haraama masjida keessatti. فرق دم يدبي كنا لا يفسد الاعتكاف إذا وطاع أو نزل بشهوة الناس كأنم تجفك بكوهيب بافته مجتين متدبلمي دغته إن دغته بر مسجدك ساكجرو دغته نجي مي ربي كينيا كنا مي ربي يوتي دغت اللي إرت سنقبين أكما كان يسير وانا تدغته دلق يسير جدو كنا لالمي لأنه معذور إني ركف ما رجدي فما رجدي جتوني ركف ما رنمتي والمحظورة يعذر فيها بالجهل والنسيان والإقراء نمني ركف ما أنتكو دقولا ركف مي ولا لما ركف مي دركمون ما أنبك وهي تركف مي ربي رتريتي جرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رسول ربي صلى الله عليه وسلم جرا yoo ka'ee masjiiduma keessaa bahee bakka wahii immaa bakkuma fedhellee haa ta'u ka'ee dagatee masjiiduma keessa taa'aadhuma gadi bahee ka'eetti dabalame dagatee yookaan dirqama wahiitiin namni wahii dirqama wahiirra ka'ee dirqamee itti dabalame gaafa sana soomanni isaadha itikaafni isaa sun daguudhaan waan ta'een hin badu jedhan. Allahu akbar. Soomana keessatti yoo nyaatee yoo dhugdee yoo waan feete gootee jette daguudhaan إن قبمت ربي برد رسول ربي جنة فإن أكل أو شرب يونياتي روجي أكسما الرافودة ما دا أكما سنة ربي الرافودة وان بيكان دلقني غافا كان تا إيني ركو إن قبو جتشون مبتلاتا سومنا دا فكي في مبتلاتا إتكافا كيسا abdii arfaffaan hakalee sarraa qara'aa turre jedduudhaan waan biraa seene bar karaa si heeyyamamuuf karaa si hin heeyyamamne dubartii kan keetti haasa'uun masjida keessa teessee karaa heeyyamamuuf karaa hin heeyyamamne sii fide jiddu lammanitti jidduutti sii fide dubbii kan karaan arfaffaa qabxiin ittiin namni i'tikaafa taa'u i'tikaafni isaa jalaa badu as-sukku machi لخروجه عن كونه من أهل المسجد وان ور أهل مسجد راتعو أبي جنان نمني مچي قبو نمني مچاو نمني وحشيش غرغرا لغو مسجد أهل مسجداتي أهل مسجد وان تعو أبي جنان إذا مچين اللي يو أچكي ست اللي مچا اعتكام نساراني بدا جيچو سبا برد
machiin illee idaanni balleessa namni machaa'e tokko immaa waa dhuguu haa ta'u waa funyaan keessa kaayatu illee haa ta'u waa itti qama'u illee haa ta'u wama fedhe illee haa ta'u hin machaa'e namichi ibaadaa rabbiitti seenee ka'ee achi keessa machaa'e hin bashannana mara amma itikaafa zamana keenya ammaa kana fa'i wallahi biyya garii gariitti wallahi wa madiinaa rabbii dalagaara hin fakkaatu bakka taa'anii qama'u waa daasa'u waa dhaggeeffatu haadha wallahi talaa'ubun biddiin diinii taphatu jedhama kun gaafa itikaafa seentee rabbii kan keetti cittee du'aayii rabbi irraa fuutee ilma keetii kadhattee akka nama kaabaa jiru jechuudha bara ilma keetii kadhattee jaartii keetii kadhattee biyya keetii kadhattee lubbuu keetii kadhattee jannata rabbiitiin badhaafamuu barbaadde karaan shanaffaa wanni itikaafa kan keessa jalaa balleessu silaa arriddatu achi keessatti ka'ee islaamummaa irraa deebi'ee jennaan islaamummaa guutuu keessaa deebi'eera itikaafni isaallee jalaa badeera islaamummaan isaallee jalaa badeera gaafas arriddatu anil islaam liqawli illaahi ta'aalaa لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يا محمد جل خطابنا بمحمد رب قوله يو والله رب برا وقبض دلقا كان كي كل سجلابا لسنا أجل يو رب برا وقبض جتوني رب تواشارك ربي إيغا ربي تي وقبرما وان برا وتجرى إيغا جتي والله دلقا كان كي سجلابا لسنا جل ربي ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف ويتكسد إسلام مرة ديبي وسنة ويتكأي إسلام مرة ديبي وسنة ورا اعتكافا ورا أهل اعتكافا إنتان إني ورا اعتكافا ديمتي ورا إبدا وان تيجروا جنان اعتكاف نسال لنجروا إسلام ما نسال لنجروا جنان يا ربي مسجدك كيسا سيني إبادة هرأة قوتني بخومني ibaadaa nu jalaa hir'ate guutannee bahuu malee ibaadaa qabnu hir'ifnee bakka hin taane keenyee bahuurraa yaa rabbi nagaa nu baasi. Karaan shanaffaa ayyuhal ikhwaa karaan jahaffaa karaan i'tikaafni nama jalaa badu niyyatul khuruuji min al i'tikaaf niyyaa gaafa seenu hin baha yoo wanna akkanaa natti dhufe nin baha yoo akkanaa immoo akkuma kanaanatti dhufuu dhabe ittiin guuttadha jedhanii seenuun niyyaa akkanaatiin seenuun yoo hajaan wayii naa taate bakkaan hin turu yoo hajaan sun naa ta'uu didde immoo nin baha jedhee niyyaa akkanaatiin seennaan ولو لم يخرج قياسا على قطع النية الصلاة والصيام قياس قوني نما صلاة كيس سيني يو أكنا ودونك يكون أمدكو ودونك ينراج أبو بمارا يو نكن نكيستي رقائي kana akkuma sanatti naa turu ta'e salaata kana hin bu'u yoo inni immoo dhiidee cinku ta'e salaata kuuteen baha jedhee namni salaatatti illee seene soomana irratti illee namni seene soomanni isaa sun illee hin jiru salaan isaa sun jiru sanarratti kannee qiyaasa goone namni niyyaa i'tikaafaa nin bahaadhaan hin baha yoo wanna kanaa naa taate nin baha wanna kanaa yoo naa guutte immoo hin bahu jedhee niyyaa kutuutii fi taa'uu keessa seenee namni seene i'tikaafni isaadhaa hin jiru jedhan. I'tikaafni isaadhaa hin jiru jedhan. Nama niyyaa bahiinsaatiin seene jechuudha. Bahiinsa jechuun osoo hin xumuratiin hin baha jedhee nama seene. Karaa jahan kanaan i'tikaafni nama jalaa bada ummatan islaam. Karaa jahan kana tokkoffaa irrattis ni lakkaa'a. tokkoffaa naa qabadha masjida keessaa bahuun i'tikaafa jechuun mubtilaata i'tikaafaa keessaa tokkoffaa al-khuruuju min al-masjid masjida keessaa bahu tokko lammaffaan aljimaa'u qunnamtii godhuun i'tikaafa kan kee balleessa lama karaan sadaffaa harkaan wama fedheenuu haa ta'u qaama kee gammachiiftee maniyii ofirraa baaftee jennaan masjida keessa osoo teessuu ofirraa baaftee naan i'tikaafni kan keessuun badee sadii karaan arfaffaa maali machiidha yoo machoofte masjida keessa teessee machoofte i'tikaafni kan kee badeera afur
karaan shanaffaa islaamummaa irraa deebi'uudha yookaan achuma keessatti rabbiin malee waan biraa gabbaruudha, waan biraa niyyatuudha. Shan karaan jahaffa niyyaa bahuutii fi niyyaa turuu gogootee hin kutamoo hin kutu jettee niyyaa akkanaa gogootee niyyaa bahiinsaatiin osoo hin xumuriin hin baha jettee niyyaa akkanaatiin seentee jennaan itikaafni kan keessi jalaa badeera. karaa jahaan kanaan bada ijoollee kiyya. يسن للمعتكف أن يشتغل بكل ما يتقرب به إلى الله تعالى. يسن هراغدا هرات آبي للمعتكف نمج مسجد ربي كيستاو فدو دقيقة كدن تائي فدو دقيقة ديدم تائي فدو قيا تقو تائي فدو قيا شان تائي قيا كدن تائي نمج تاو سنف تقفان قام إيمتي بشنني أسيفتي أو في وان غرغرا جتشومتي أن يشتغل بكل ما يتقرب به إلى الله. كل وان ربين الدين كلا أني تشاغلمون قرآن الشاغلمون دعاء الشاغلمون صلاة الشاغلمون ربين كرات الشاغلمون إساب برباج سادا متى تمر إسني دمار بيكا تمر دبيكيا من صلاة الراء وقراءة القرآن قرآن قرأوا الراء وذكر الله ذكر ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يجر وقراءة القرآن وتدريس العلم كتاب متعال كتاب دبسو الله أكبر يو قرآن تقو بقى أوفي التبين راجده كتاب وان سيرا غرغرا لالون تاريخ غرغرا لالون وان جنة لالون وان عذاب لالون الله أكبر. لأن المقصود حمل ما من الاعتكاف اعتكاف الراوني حمل ما مسجد السجلج صلاح القلب واستقامته قلبي كان كي تلشو في قلبي كان كي رقاسسو سر برباجسا تأي جنان مسجد ربي سنتي وإلى تقرب إلى الله تعالى والتقرب إلى الله تعالى كما ربي قرآنا دياتو علمي قراسسون دياتو أكما سنة ذكري قدون دياتون صلاة الكني صلاة دياتون صوما دياتون أكما اسمع من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من روايان تعدد تاتي غرغران افتجر أنا أرغتو يوبر بعد نياك يطول تيتي شغلي فقادو ما yoo bashannansiisaa jaartii kee ta'e taate manatti nan qate hin galtaa bar daqiiqaa gabaabaa yookaan yeroo muraasa hin galta. yoo bashannana haasawa garagaraa taate ni galta. inumaa guyyaa biroo keessatti qalbii ofii tolfatu rabbi nu haa mijeessu warra qalbii ofii tolchu rabbi nu haa taa'isu. yusannu lilmuctakif dubbii keenya xumurre kitaaba keenyallee xumurre. yusannu lilmuctakif namicha masjida keessa taa'u dhiira ta'uu dubartii ta'uu أن يجتنب ما لا يعنيه وان بوها حاسوا بوان كيسن جره ميكلوكية سنجليكية والفوداكية كدفوداكية جتشون إران إيغا مجد سبحان الله. ولا يهمه وانكنا إسا ياتشسو نمجة اتكاف ربي كرا ربي كيسن تاوفه من فضول الكلام حاسوا غرغرا حاسوا بوان كيسن جره كقديسون إسا رامبر باجسو. والنظر لا تغرغرا قد بهيت بلوكي غرغرا ما كرا مكينا كرا نيا وروان تيلال ادون كامد ادون اوقفت جدي قد بهي وانا كان لالو يسرا مرباچ. والضحك اكسب قلفون يسرا مرباچ. والنوم الربا غوتو اكو مغاغ من فراش سار ترفو مسجد الكيسه اللي رفون يسرا مرباچ. وسائر المباحات وسائر حفار المباحات وان حلال تاتي وان ما حلال كان رافقات تبر وما ربي سيبك اي سكن رافقات يوم مسجد ربي سيد مي جارتين كان كي حلال كيتي متي علم كي دبسون حلال كيتي متي حاسو كي سما كيتي ناسو حلال كيتي متي عند كان غديفتي مسجدتي وي تغلطو. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تانير
إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. رسول ربي لا يو اعتكاف سينو في رسول صلى الفجر صلاة رسول صلاة كان ثم دخل معتكفه. إيغانا بكا اعتكافاتا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أجران بودا هريان دفه أكانتا إبلونا ماتو نما كانتو الدنيا قبا كانت الدنيا قبو كانتو ديرادا كانت قبا بالا هندوبة تنجيكيس خلاص دابت. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. كنافي اعتكاف يجو وان ججبادا نمني قياتو قد دقيقة قبابا كرا ربي كيستي كفكا بيجنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم. ربين حقا أمن ترباتما وقا ترباتما فولا ساتي إبدا وللرافة كيسومنا نفوجنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم. وانا كنا سيجنا كتاب نكين مختصر أحكام الصيام من المعاصرة وان زمنا ما لالجسي قبطي دكتورون نتنو كاياني قبطي دكتورون كيستي نوفدني علماء دا ولي غلاني اتنو دبتن الرتي حكاية بكتاب مختصر أحكام الصيام هجراكم تقوفي دب أفري في أفرتمي جاه مومال أفرتمي تربتي أفرتمي جاه كيست شعبانة وياري دمي شن شعبانة وياري دمي شن أكل كوسا فبراري وياري دمي أفر أكل كوسا أوروبا يوكان لكوسا فرنجيت جتو أكسما أكل كوسا إثيوبيا تمو قران الله ويا كودا تربا غنما ساعتي أكا إثيوبيا تي ساعتي تربا بي ساعتي تربا دقيقة دمي لما كيستي كتابة كي نقطم الرجل نمني فهمت كدبد اللي دبد هواتوكو وما تاوم سمره وما شبكا قبو مره وما واتوكو إن أرغت تسينجد اللي أسمكي سجل تلكي إيغا كتاب نكون قافة جل قبموتي عربي واللالتولي أفان رموتين سيني كمارا تلتي جر تلكي فهمتيتا وان توكو وان كدام وان لما وان سدي قبتي جرتا وما كي هرقني نبي جد اللي ربي أسكيساني قب نما كما كان نمو شيكي كل لفظي جبسمو أكسما معنا بلسمو كتاب أول جدي تعجب بيدا فاسكيس دفل ربي كيسا قب كأكسما مو نحوي دان نما قرودان صرفي دان نما بكي كن تصريف نسي أكمي بكي كن إيران نسي أكمي وسو كي آدي غافده أكسرتي إرّا لالي وسو أكنا جدول لي هندبب ومهون دارون أسكي سرطة جرت هنافي وانا سنجر ورّي أونلايني كيس جرت كتابك إن أستاذ المنور كتابك أنا اتفاجي ركض فديتي نما برسيسي جندني فدني جدا هرّقروا إسان أسكي سنجرني كتابك إن بيجي شنتمي وهي ترباتمي وهي شنتمي وهي كتابك إن تمر جرّا كتاب نكون كتاب أنت سني قبط رب سني هتايسو كتاب ملكي رب سني هتايسو إن أجري إلا على الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قالني نما مرة قالت نما تفسير عسر رب برسيسو قالني نما أكنت الدام باسني برا دفني أصو شفت أنج الراكست تبنني نما بكمان حاسم برا أو في كان الدام باب بيتن أكنا قالني كان كيسن قالتا جنتا سني هتاتو قالتا ملكي ربي سني هتاسسو قالتا مرقانا ربي سني هتاسسو عن اللي قويا الراجل قبي حق قويا لما قويا سدي كرادي مارا كرادي مجرى دعاء اللي نكردا إيمان اللي نكردا تقوى ربي اللي نكردا
guyyaa qiyaamaa hedduu sheekotaa salphatu ta'a. Kaalima jedhee taa'ee qaraasisullee ammallee guyyaan hin geenye guyyaan qormaataa. Tadaawaa himullee guyyaan qormaataa hin geenye guyyaa gaafa hamaamaan nurraa bu'aa kumuu wayii dhufuu deemti. Guyyaan sheekummaan salphina namatti uffatu rasuulli rabbii waan jedhan العالم كلهم هلكا إلا العاملون والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون أكنا جد عالمني مرتساني حلاك كيس سجر ورت اندلق مالي ورت اندلق كلين حلاك ربي كيس سجر ورفول ربي في جج دلق مالي جد وركسيتانا أنينا ست سنرقتا كن afaan mi'eeffadhee tolfadhee yoon ka dubbadhu taate milkiin rabbiin biraan argamtu yoo simbiraa faaruu kan keessan sheekichin beeka jettan fata. Ayyoo ekwa ka sheeka taatee as keessa dhuftullee ka sarfii beeytullee ka aruuda beeytullee ka macaanii beeytullee ka balaagaa beeytullee ka mantiqaan mantuuqallee beeytu dubbiin beekumsa keessan irratti rarra'u sodaa rabbii irratti rarra'a. ربنا سودان bakka tokko bakka guddaa anis of kaa'eyyoo nama sheekaa gadi buusu taate dubbiin hin taatu wallah. Hedduun nama maal amma yoon as keessa aalimni tokko sheenni tokko yoo qaraa'ise tafsiira qaraa'isu oma fedhe qaraa'isu yoon taa'ee dhageessifadhe maal waatu narraa hir'ata. ما nama sheekaa kana maa warra ijoolluma shamarranii fi ijoollee qeerroo qofarra dhiibnee yaa namaa as keessa wallahi dhugumaa isiniin dubbadha wallah maa asii yaan mee ilaala dubbiin kun halaala. Aalimni yoo taa'ee wal taa'ee caqase humna walii ta'ee wal jabeessee bakka badillee kennamu malee Bukaarii osoo anbiyaa jedhanii himan ta'eeti wallahi naman kijibsiisu dhuga waahiitutti dhufu malee Bukaarii beektaa Bukaarii nama rabbiin keenya saahibul hikmaa saahiba hikmaa rabbi godhee addunyaa kanaa fi rawaahul Bukaarii wa Muslim jechuudhaan maqaa isaa guddise hijiba'an akka kiyyaa kuni uffadhee deemee sheeka fedhe gadi buusee sheeka ol fedhu ol baasuu sana keessa jiru jedhani jarri wallahi dhuga maa ijoollee shamarranii qofarra masjiida gadhiibnee markaza gadhiibnee deema maa yoo teenyee callimnee teenyee caqasnee ijoollee kanaaf humna taanee ijoollee kana jajjabeessine maal ta'a maa sila jennanni waan ka ijoollee shamarranii qofa ka ijoollee qeerroo Saharaa Arabaa keessa deemtee waa dalagaattuu qofa daawaan anaan ta'u hedduu rakkoo akkanaa waytan markaza seenuu an dhugumaa isinii dubbadha wallahi ka jaallattullee jaalladhu ka fudhattullee markaza kana keessa namni oolu wattuma sagantaa ofii dhufanii asirratti argamanii jedhan jala ta'anii wal caqasuun hin jirtu anumarraa jalqabee akkasuma tafsiira qara'amaa siiraa qara'amaa taariika garagaraatu qara'amaa waan addiin qara'ee jira nam tokko ati yookaan ilmi kulli fanni wali qabattee jirtu ka fanni qabutu as keessa jira ka aruuda beekutu as keessa jira ta akkuma sana siiraa beekutu as keessa jira ka taariika beekutu as keessa jira ta ahkaama garagaraa addaan falfalee beekutu as keessa jira sheekonni mataa Abuu Maahiritti nimaara tokkoffaa akkasuma sheekonni keenya wanni zamana akhiru zaman rabbi nu salphiseen mashaayika keenya ka biyya keessa jirtuufillee ka biyya addunyaa kanarra jirtullee wanni rabbiin kan keenya gadi buuse wal tuffatu wal qeequ wal gadi buusu
haga wallaala hanqanne bar wallahi dhugumaa isinii jedhe markaza kana keessa sheekota hedduutu jiran mee wallahi waluma baasaa sheekota hedduu jiru